ulfaadhu. Bu'aa filannoon hundurayyuu beekna. Waan kallattii irrattis kallattiin dubbanne ture. Addi bilisummaa Oromoo filannoo kanarratti maal barbaadaa? Filannoon biyya kanaa immoo akkuma waliigalaatti abaawoon akkamitti hubataa? Dhugaa lafarra jiru akkamittiin madaalee gamaggamee beeka? Filannoo isa jedhu irratti jalqaba kallattii irratti anaatan isinimsa. Unuuf filannoo kanarratti waan akkuma kana dura jedhe waan sila biyya Oromoo, Oromiyaa irratti wanta nuti qabnu, wanta nu imaammata nu qabnu, akeeka nu qabnu kan irratti agarsiisnedha. Filannicha keessatti akkati jetteetti tun taane ibsas baafneerra. Ibsa filannoo booda baastan keessatti filannoon sun geggeeffamuu isaa qofa ibsitanii inumaayyuu waa'ee bu'aa filannoo ibsitu jedheetu namni isin eegu waa'ee cimdoofaa baastanii namni komii adda addaa isin irratti kaasaa ture. Waa'ee cimdoo baasummaaf komii kaasa. Cimdoo balaaneeffanne eeyyee balaaneeffachuu qabna balaafanneeffanne. Balaaneeffachuu qabna balaaneeffanne. Akeeka isaarraa balaaneeffanne. Akeekni isaa maali? Oromiyaa gooluuf har'as nan balaaneeffadha dabalee jechuudha. Qaama Oromiyaa goolu, qaama Oromoo qabeenya isaa, eenyummaa isaa, waan Oromoon qabu hunda dhuunfachuuf, fudhachuuf, abbaluuf fiigu hundayyuu nan balaaneeffadha. Abaawoonis ni balaaneeffata durallee dhaabata. Uummata bal'aa kana qabattee ati dhimma itti hidhattee haa gobora diinaa jalatti dantaa uummata kanaa qircitee dhimma itti hidhattee diina jala hiriirtuuf hin jiru. Oromoo uummata guddaa kana jala hiriiruu iyyuu kan qabu qaamota biraadha sila. Kanaaf cimdoon akeekisaa ani hin beeku nagarree kan hin argeef hubadheef waan nuyi sagantaa isaanii irraati, adumsa isaanii irraa, miidiyaa isaanii irraa, walgahii isaanii irraa akka nama siyaasa biyya kana keessatti, akka dhaaba siyaasa biyya kana keessatti taatoo tokko ta'e hojjetutti yookaan immoo dirqama qabatutti, dirqama uummata bal'aa kanaa immoo baadhatee jirutti Oromoof, Oromiyaaf adeemsi isaan ittiin deemaniif seenaa keessatti immoo adeemsa isaan ittiin dhufan, adeemsa isaan ittiin gara fuulduraa karoora isaan qaban irraa immoo gaafa laallu mormuu miti waa hundaan dura dhaabban. Dura dhaabbachuufis murteessine. Isaan kun waan ansaanii qofaatti gudunfatanii waan Oromootti immoo habbaa ta'uudha akeekisaanii. Haa jennu qaama cimdoo jedhamu kana keessaa tokko maqaa lafaaf lagaa Oromoo jijjiiree kan waamudha. Daangaa Oromiyaa qabeenya namaaf lafaa hunda kan isaa godhachuuf kan socho'udha. Kanaafuu waraannii fi dibbee waraanaa qaamni kun qabatee deemu Oromiyaa ni miidha. Oromoos ni barbadeessa. Kanaaf dura dhaabbanne. Kanaaf immoo ibsa sanas baafne. Tokko tokkoon raasa'uun ni danda'ama. Tole maaliin dura dhaabbattu yeroo dura dhaabbanna yeroo ta'anii maaliin dura dhaabbattu isinoo qabsoo karaa nagaa eegsisu isaanoo sochii waraanaati kan isaan qindoomina waraanaati kan isaan taasisanii maaliin dura dhaabbattu jedhee namni isin gaafata. Sagantaa siyaasaadhaan jalqaba kan nu dura dhaabbannu. Imaammata nu hordofnutu yookaan immoo tarsiimoon hordofnu tarsiimoo karaa nagaa ta'eyyee karaa nagaa jechuun matumti isaayyuu uummata qabattee ijaartee kan itti dhaabbattudha. Imaammata keenyatti wal dura dhaabbataaf imaammataan dhaabbanna jalqaba duraa kan dhaabbannu. Uummanni Oromoo ijaaramee qeesaatti, mana isaatti, maatii isaan, naannoo isaan of ijaaree, wal ijaaree daangaa isaattisuu danda'a. Eenyuun bulchuu dhufan inni ichi dhufu kun. Inni daangaa Oromiyaa sarbee Oromoo ajjeesee darbee dhufee hangoo siyaasaaf deemu suni eenyuun bulchuu dhufa.
Uummata kanani. Ergi uummata kana bulchuu dhufa ta'e uummanni kun immoo sagantaa siyaasaan dura dhaabbata. Imaammataan dura dhaabbata. Uummanni kun akka inni dura dhaabbatu immoo ABO'n ni hojjeta. Hidhachuu qofa miti qabsoon. Sagantaan biyya Oromiyaa imaammanni adda bilisummaa Oromoo qabu yoomuun dura dhaabbata qaamota kana dura. Fedhii kee irratti, qabeenya kee irratti, biyya kee irratti handhufeen sii murteessa jedhu qaama kamiyyuu haa ta'u diina Oromooti. Oromoon immoo diina isaa ofirraa qolachuutti beeka. Akka itti qolatus immoo akka isaa hanjeetti qolata. Akka isaa danda'ametti qolata. Akka isaa danda'ametti isa qolata gaafa jennu ammas mirga of ittisuu uumamaan qabu. Itti dhimma bahee ijaaramee of ittisa. Of ittisuu keessatti immoo kaleessa gaheen adda bilisummaa Oromoon akka inni of ittisuuf baataa ture. Har'as booris hin jijjiiramu. Kanaafoo cimdoo balaaneeffachuu miti uummata Oromoo waan qabuuni dura dhaabbachuu danda'uudha qaba. Kana gaafa jennu saboota bicuusa keessa jiru. Saboota biraa Oromoon akka itti eeggannoo godhuuf beeka. Diinummaa miti. Of ittisuun diinummaa miti. Qaamota kana qaamolee nageenya isaa booressuuf jireenya isaa barbadeessuuf dhufan kana dura ni dhaabbata. Akkuma dhaabbatu kana saboota isa keessa jiran eegumsa ni godhaaf. Garuu utuun inni ajjeesu, utuun isi ajjeesuuf eeboo qaratu eegumsa gochuuf hin danda'amu. Eegumsa guutuufis hin jiraatu. Haa ta'u akkuma seensaatti itti seennee qabxii waan bal'aa soofne qabxiin har'a qabannee jiru akkuma jalqaba irratti kaase dhimma sochii hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa akkasumallee Horroo Guduruu keessatti yeroo adda addaatti taasisan wajjin kan wal qabatudha. Tibba kana immoo namni hedduun akkuma quba qabu godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti taatee isaan raawwatan ni jira. Inni kun immoo ajandaa miidiyaalee adda addaas ta'eera. Namoota baay'ees akka isaan xiyyeeffannoo godhanii irratti haasa'an taasiseera waan ta'eef isa san irratti kan haasofnu. Maalidha taateen tibba kana godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ta'e suni ati akka nama dhalataa naannoo sanaatti akkasumallee akkuma jalqabas ibse akka nama hubannaa siyaasaa yookiin immoo sochii siyaasaa naannoo sanatti taasifamu akka nama keessa beeku tokkotti maalidha taateen sun odeeffannoon naannoo sana jiru maalidha waan ati qabdu waan ati of harkaa qabdu maaltu jira kan jedhu mee daawwattoota keenyatti nu himi isa kaanitti dabarra. Gaafa waa'ee kana haasofnu maatii gadditti galee reeffan awwaallatiin akkuma kanallee hiriyoota keenya kutaa 9 hanga kutaa 11tti Zaakir Duukaanan baradhe hiriyaa koodha. Kilaasii tokko turre akkuma kana immoo obbo Manuun anaaf mana isaanii wal gidduu wal keessa deddeebinee badhaasaaf ijoollee isaanii hojirran waliin guddanne akkuma walii galaatti maatii har'a gadditti gale kana uummata naannichaa uummata koo akka walii galaatti uummata Oromoo sabriyaa kennuufiin jedha. Jajjabina isaanii hawwa. Taateen kun seenduubee mataa isaa qaba. Taatee tokkittee dheengadda ta'e yookiin barreen gaddaa ta'e yookiin bara kaan ta'een kan haasofnu miti. Taateen kun sirnoota wal harkaallee fuudhinsa qaba. Sirnooti wal harkaa fuudhan gaafan jedhu bara 1983 yookaan bara 1977 hongee kaabatti uumamee fi sana dura akeeka Itoophiyaa uumuu jedhu dargiin of harkaa qabu. Keessattuu sanadooti kan hojirraa wal qabatanii qorannoo dhaani kan inni taateen kun achitti tokko jedhee akka jalqabu kan taasise.
Kana keessatti qorannoon bara 1974 akka Habashaatti biiroo Pooliit biiroo yeroo sanaa kan Isiyaappaa jedhamu kan Dargii keessatti namni ogeessa dinagdee bara sana qoratee dhiyeesse. Achirraa ka'a. Inni isa dura jiru akkuma jiru ta'e jechuudha. Achirraa gaafa ka'u imaammata Itoophiyaa ijaaruu jedhu tokko imaammata riphee loltoota to'achuu jedhu inni sadeeffaa imaammata dinagdee jedhu kana of keessatti bifa qabuun qoratamee biiroo paartii isaanii yeroo sana Isiyaappaa jedhamuuf dhiyaate. Namni dhiyeesse nama Faasikaas Dalil jedhamudha. Innuu gaafa dhiyeessee jedhu caasaa sirna sanaa yeroo sanaatti ofitti fudhatanii gaaffiin irratti ka'ee qorannoon sun babal'atee itti deemame. Gaafa itti deemamu tokko haala akkamiin lafoota kana qabeenyachi jiru to'achuu danda'a mootummaan kun kan jedhudha. Mootummaan yeroo sanaa haala akkamiin qabeenya kana to'achuu danda'a jedhu gaafa itti deemanii tokko state mechanization yookaan immoo qonna mootummaa. Qonna mootummaa naannoo sanaa kan har'a naannoo Ukkee, Keenaa fi Luugoo, Horroo Alaltuu jedhaman jalqabisaa qaama qorannoo kanaati. Yeroo sana immoo lafti achi jiru maal fakkaataadha? Lafti sun waan itti kennite fudhatta. Gabbataadha. Wanni hin qabu, xaa'oo hin qabu, dhamaatii guddaa hin qabu. Isa kanaaf immoo warri mataa biyya kanaa ta'an fi ijaarsa biyya kanaa keessatti abbaadha jedhaman fi warri amanamoodha Itoophiyaaf jedhaman immoo iddoo biraadhaatii bakkoota kan akka qubsiifaman itti deemame. Kana keessatti seenaa keessatti kan namuu dagachuu hin qabne afaan Amaaraan mandar misrataa yookaan immoo vileejaayizeeshin kan jedhamu akkaataa ittiin qubsiifame uummati keenya akkamittiin qubsiifame. Isarraa hafe isa uummata sanarraa hafe. Uummata kanarraati bakka itti qubsiisanii uummata walitti butanii kaa'anii isa sarraa hafe immoo namoota isaanii fidan. Isa kana siksagaa jedhan. Siksagaa jedhan bakka irraa hafe bakka qubsiisan. Bakka lafa qullaadha jedhanii yaadan immoo kan hawaasni loon irra bobbaafatu, kan inni irra qotee nyaatu, kan inni waloon qabu. Safaraa jedhanii qubsiisan. Gaafa kana qubsiisan eessaadha? Qaamoti kun kan isaan qubatan. Magaalaa Finfinnee keessatti warra Ozonee jedhee qabu fi warra isa rakkisoo ta'an. Garuu immoo akeeka siyaasa adda addaa warra qaban. Kaabarraatii haga tokko warra hongeen tuqe. Walloo dabalatee jechuudha. Fidaniiti qubsiisan. Akeekirra keessaa uummatatti himan. Nama Qananii jedhamu tokko jedha namichumti suni. Miseensa mootummaa bara sanaati. Uummata godina Wallaggaa fi Iluu Abbaabor akka nama amansiisuuf dirqama itti kennameeti. Dhaqee amansiisuu deeme. Lafa keenya irraa hin qubsiisinaa. Waan gargaarru achumatti gargaarraa ofirraa. Warra rakkatan jettanii. Jedhanii maanguddoonni ba'anii itti himan. Gaafa maanguddoonni ba'anii itti himan namni Qananii jedhamu kuni lakkisaa obboloota keenyaa jennan lafti ijoolleen dhalataa jirti. Ni guddata. Koobir irmaa nu rakkisaa jira.
Inni rakkanna. Ijoolleen keenya ni rakkatti. Booddee bakka tofa garuu hin qabnu nutti hin fidinaa jedhan. Maanguddootatu ba'ee dhaqee nama Qananii jedhamu kana kadhate. Humnaan fidanii qubsiisanirra. Humnaan gaafa qubsiisan immoo ba'aati mana ijaaraa fi jedhaman. Mana ijaaruu dhangaa ji'a ja'a isaan sooraman kennu sana hunda dabalatee qubsiisan. Namooti qubatan kanaaf mana barumsaa gaarii, mana yaalaa gaarii, ujummoo bishaanii gaarii, burqituu jiru irratti illee ijaaraniif. Ofii isaanii galanii waan nyaatan hin qaban dirqamanii gootiraa guutaniif jira. Uummati kun gaafa rakkoo uummata dhaabbatee anaa dhufu jedhee simatee beela keessaa beela baasee qubsiisuu qofatu hin taane mana itti ijaaree ofiitii mana citaa keessa jiraatan mana qorqorroo ijaareef sa'aatii sana irratti jechuudha. Akeeki siyaasaa duuba jiru garuu barruu sana keessa dookumentii sana keessatti illee kan himu deebi'ee illee namichumti sagantaa sana qopheesse deebi'ee kitaaba isaa keessatti illee kan inni himu tokko uummati naannoo kana keessa kan socho'u humni riphee lolaa ni jiraa ittiin to'achuuf baruma sana iyyuu. Lama yoo uummati gargar fagaate Itoophiyaan ni laaffatti. Kanaafuu uummata kana wal keessa makuu qabnaa jedhaniiti akeeka kana gurguddaa kana keeyataniitti seenan jechuudha. Dhumarratti namni Qananii jedhamu kun ni gaabbeedha. Eeyyamuu isaa nan gaabbeedha. Eersaa sanuu erga mana hidhaa seeneeti. Mana hidhaa seenee dargiin kufee mana hidhaa keessatti nama qorannoo sana qorate kana wajjirraa wal arganiiti. Namummaa amma Faasikaa jedhamu kana wajjirraa lubbuun jira Faasikaan kun. Wal argeeti nan gaabbee. Waan kana hunda uummanni naan jedhee ture. Boor qabsaa'ota Oromoo yoo dhufan maaliif lafa keenya kennite jedhanii yoo gaafatan keessattuu adda bilisummaa Oromoo jedhee addatti dubbatan yoo gaafatan deebii ana miti dhalli dhala koo deebisuu hin qabu jedha. Amma gaa dubbeen inni guddaa boombiin gaafa sana awwaalame yeroodhaa yerootti uummata keenya gaaga'u uummata keenya fixu asii ka'a. Isa kana hordofee itti fufe. Dargiin kufus sochiin seeraan ala qubsiisuu, seeraan ala hidhachiisuu godinoota kanatti keessuma Kiiramuu, Agamsa, Gubbaarraan Amuruu, Jidda, Gabbuutee immoo lafoota akka badda daree Jidda qaban hangar guutee gara Limmuutti seentee immoo Oofata, Hambaa Torba, Hambaa Ja'a, Bareeddu, Lalii achi gara siiqxee hanga Harqumbee, Fiixi Baqqoo dhaqee daangaan kun akka namni hubachuu qabu daanga'ee dhaqee Benishaangul Gumuzitti ejjeta. Gubbaarraan immoo sila naannoo Amaaraadha kan jiru. Abbayyaa jechuudha. Yeroodhaa yerootti hangoonni dhufanii darban garuu maal godhu? Keessumaa Baddaa Daamot Qwaaritti bakka jedhamu hin dhufu. Eenyutu fida? Kanneen fidan hoogganoota olaanaa sadarkaa biyyaatti qooda keessaa qabu. Yeroo sanatti na yaadadha ijoollee xiqqoo ta'anii 2004 2005 Kiiramuu Siree Dooroodhaa fi Dubbuq waraana guddaa ture. Aangawooti yeroo sanaa Oromiyaa irra turan an isaan dhaqanillee ittisa keessatti qooda fudhatan.
Yeroo abbaa duulaa fa'aa jechuudha. Yoonaataan fa'aa, abbaa duulaa fa'aa. Yeroo sana fedhiin babal'ifannaa daangaa, fedhiin dinagdee Oromoo saammachuudhaa fi fedhiin qabsaa'ota achi keessaa dhabamsiisuu mootummaa giddugaleessaa irraan jirutu jara sana keessaan ba'ee mul'ata ture. Lukkuun hin hafne. Lukkuu, boqqolloon diida kan inni taa'u gootiraa keessa qeetti. Boqqolloon hin hafne. Lukkuun hin hafne. Qeerraatii dhangaan hin hafne. Midhaan hojiirra jiru hin hafne. Ni barbadeessan. Maqaa jaarsummaa jedhamuun immoo deebisanii ammas qaama akka kanaatti uummata na yaadadhaa. Bulchaan aanaa yeroo sana giddaa kiiramuu jedhamee wayitti jira. Giddiif kiiramuun adda hin baane. Bulchaan aanaa giddaa yeroo sana obbo Dhaabaa Fayisaa yookaan Asaffaa Fayisaa namni jedhamu harka mirgaa ta'u harka bitaa ani ijoollee ta'ee hin beeka. Rukutameera. Gammoojjii isaa irratti immoo ajajaa poolisii aanaa limmuu kan ta'e aantummaa warra agarsiisanidha namooti kun yeroo sanatti. Nama boleessa jireenya Abbabee fa'a nama eenyu Abbabee jedhamu ajjeesan. Kun hundumtuu eessaa dhufa? Yeroo eeggatee boombii yeroo eeggatee dhodha'u achi awwaalamedha jechuudha. Namoota yeroo sanatti maqaa dha'uun barbaachisaa taanaan qooda qabu namoota akka pirezidaantii yeroo sanaa Taamiraat Laayinee fa'aas namoota maqaa dha'uun ni danda'ama. Mallasis dabalatee Addisuu Laggasee fa'aa dabalatee namoota baay'ee maqaa dha'ama. Inni kun hin qubachiisan qofa miti hin hidhachiisan. Qubachiisee akka inni jireenya dhuunfaasaa ittiin dhimma ba'u qofatu hin taane ni hidhachiisan. Oromoon immoo namni heeboo baadhatee gabaa ba'e qarshii 15 adabama ture. Kunis kan inni adabama ture guuttinitti limmuu keessaaf gidda keessaa fi kiiramuu keessatti na yaadadhaani kan yeroo kana. Isaan garuu maal godhu turanii hidhannoo qabu. Hidhannoon kunoo keessumaa ji'a muddeetii kaasee hanga ji'a eblaatti yeroo isaan bureedhaatii Ayisuuzuu konkolaataa jedhamu konkolaataa fe'iisaadhaan shaaraan irra keessa hidhamee fi kana jala immoo isaan ittiin dhufan ture. Kanumallee ittisuudhaaf tattaaffii naannoo yeroo sana namooti godhan keessaati keellaa tokkotu ture. Warri keellaa irra dhaabatan sirna duukaa walii galan maal jedhu? Maaliif birrii wayirraa fudhatu? Namoota kana dabarsuuf. Birrii wayirraa fudhataniiti koodii qabu. Ijoolleen hin boossi konkolaataa keessa. Maal isheen waccu kuniin kaannisa dhadhamman fe'ee jiraa jedhu. Koodii isaan ittiin namootni kun dhufanii hangar guuteedha. Abee Dongoroodha. Tullu Gaanaadha. Tullu Leencaadha. Oofata. Hanga dhufee Gotto jedhamutti yookaan immoo hanga dhufee gandoota magaalaa Naqqamtee jala jiranitti akkattiin uummati kun akka inni dhaqee achi keessa qubatee qubatuu qofa miti akka inni hidhatee hidhannoo qofa miti akka inni dinagdeen illee ga'u. Dinagdee gurguddaa magaalaa kana keessa magaaluma Finfinnee keessa socho'u namoota nu hangar guuteedhaa fi namoota nu Tullu Gaanaaf Tullu Leencaatti beennutu dinagdee gurguddaa oofa. Achi keessatti garuu ni horatu malee qabeenya dhaabbataa tokko ni ijaaran. Yookiin gara Bureetti, gara Baardaaritti baasu, yookiin immoo gara Maqaleetti baasu, yookiin immoo magaalaa Finfinnee turan. Kun hundumtuu isan jalqaba jedhe sana hojirraa wal qabata. Kaleessa maalti ta'ee jenna akka? Sirna kana keessatti maalti ta'ee jenna? Sirna kana keessatti waantuma sirnoonni lamaan darbananii dura tuqe kun godhan itti fufsiisuudha. Kanatu raawwate. Akkamitti raawwate?
Isa kanarratti haasa'uu dandeenya. Bal'aa waan nu keessatti qooda fudhannee waan nu keessa jirru ammallee lubbuun keessa jirra waan ta'eef. Jijjiirama dhufe hordofee qoodii uummata Oromoo naannoo sana baate hiriira irratti hiriira bahee hidhamee qaamatti dhabee akkuma kana immoo itti ajjeefamee qooda inni jijjiirama kana fiduu keessatti keessumaa adda bilisummaa Oromoo ABO jala hiriiree anuu atuu hiriyoota biraa dhabne dabalatee qooda guddaa baateera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraas warra jiran agamsatti ni yaadatta hiriira 2000 agayyaa mucaa halaabaa hidhuudhaa fi muka ol baatee muka irratti rukutamsan qalbiin keenya keessaan badu ijoollee yeroo sana walumaan beekna turre. Qoodi qabsoo keessatti bahachuu gara sanaa ture salphaan turre. Egaan 2018 jalqaba goolama gooliin ka'e kan itti bobbaafame uummata qeessanaatti gumuzoota. Gumuz duukaa hariiroo gaariidha qaba uummati naannoo sana. Abbaa michuullee wal jedhee wal gidduutti qonna daangaa walii eegee wal kabajee jiraata. Gumuzoota itti gadhiisani. Ni yaadatta tarii daataasaa quba qabdaa. Akkam tokko yeroo jijjiirama sanaa rakkoon guddaan madda jaalalaa keenaa fi luugoo toora jedhamanirra kan boqonnaa uummata kana dhorke gumuzoota. Hidhattoota gara sanaan dhufan. Sana keessatti qooda yeroo sana humna addaa turanii fi ijoollumtii waraannumtii waliin turan illee qooda bahataniin uummata sanatti salsaatii tanarratti. Sanaa booda boqonnaan faannoo jedhu tokko immoo gabba'e. Boqonnaan faannoo jedhu kun gaafa gabba'u sunutuu hin ga'iin dura ittaanaa muummicha ministeeraa yeroo sanaa obbo Dammaqaa Mokonnon Amaara naannoo Amaaraan ala jiru iddoo kamiyyuu haa jiraatu akka inni of ittisuuf ni hidhachiisnaa. Kana miidiyaa biyyaalessaa Faanaa irrattis ETV irrattis yeroo sana TV Waaltaa jedhamu irrattis yeroo wal fakkaataatti darbe. Sana hordofee uummati Matakkal keessa ture, Oromoon Matakkal keessa ture taargeetii ta'e. Uummata baay'ee miidhame. Uummata baay'ee buqqa'e. 2020 immoo muddee booda waraana biyyattiin keessummeessiteenii waraana Tigraay muddee 2020 muddee 21 naannoo sana kin 23 naannoo sana waraana dhufee hordofee immoo humnooti Amaarri naannoo Amaaraan ala jiru haa hidhatu jedhaman kun duula gara kaabaa fi duula gara Wallaggaatti godhame. Wallagga qofatu hin taane bakka jiran hundaa harka wal qabatanii keessoodhaan hidhata caaseffama qaban kan yeroo qubattummaa kan yeroo gaallaa gadaay jedhanii of ijaaranii Oromoo qofa ajjeesuuf warra fi qabsaa'otaa fi keessattuu sabboontota ajjeesuuf dhabamsiisuuf warra of ijaaree barootaaf ijaaraa ba'e carraa argate jechuudha. Kan inni carraa argate immoo Green Laayitii warra biyya bulchan irraa argate. Green Laayitii gaafa jennu itti fufaasa jedhu eeyyama sartifikeetii kennameefi. Sana hordofee tasuma bakkatti fiinxaleessummaanii fi yaadamee hin beekne dhumaatii sombootti qaqqabe. Muddee yookaan onkoloolessa 21,2020 jechuudha. 2020 akkuma achi kaameen. Isa jalqaba tarkaanfii jalqaba Haaroo Kiiramuu addatti immoo maatii tokko keessaa maatiin 8 namni 8
abbaa ilma ijoollee dabalatee kan keessatti dhuman sombootti raawwate. Qilxoo abbootti raawwate. Eenyuti dhachiiseedha gaammasitti? Eenyuti deggereedha? Sartifikeeshinii tumsi jechaa kun herga waan hunda uummaticha keessatti hidhachiisanii hidhannoo qalbii kennaniif hidhannoo sichaa meeshaa miti sa'aatii sanarratti hidhannoo qalbii akka isaan ittiin dhaqanii waan barbaadan raawwataniif kennan. Yeruma sanatti yeruma wal fakkaataatti barruu akkamittiin Amaara Wallagga keessa jiru hidhachiifamee akkamittiin diimogiraafiin jijjiiramee gara naannoo Amaaraatti citaa. Oromiyaa jedhamtu kan akkamittiin xiqqeessinaa? Keessattuu Wallagga keessatti investimentii ijaarraa tokko qonna amma jiru ni jajjabeessinaa. Qubattoota daballee ergina. Qubattoota kun akka hidhatan goona. Qubattoota hidhatan kun immoo sabboontota irratti akka isaan xiyyeeffatan goona. Hawaasa irratti, uummaticha irratti assimileet goona. Jedhamee jechaan miidiyaa hawaasaa kanarra weebsaayitoota adda addaan bahaa ture. 2000 Eessaa dhufee barruun sun? Barruun sun ofishaalii kan Sameen Ameerikaa yookaan kaaba Ameerikaatti maaloo Amaaraa kan jedhu tokkodha. Asooseeshinii kan akka waldaattidha. Weebsaayitii irra ilaalamee argamuu danda'a. Waldaa Lattoota Amaaraa kaaba Ameerikaa. Kun ta'ee waraanni kaabaa gaafa gaggeeffamu lixa Oromiyaa irraa sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhu. Waraanni bilisummaa Oromoo haalota walxaxaa turame. Haalota ittiin rakkinoota jijjiirama sana keessatti uumaman irraa qabee haalota walxaxaa uumame sana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii inni godhu ittiin to'achuuf immoo waraanni sun akka inni jajjabeeffamu immoo godhamee jechuudha. Shirri siyaasaa uummanni qe'ee sana qabdii itti kenname keessa isa gaafa 1983 yookaan 1977tti dabalee inni guddaaf hamaa waan amma nu jirru kuna keessummeessu nu godhe sana. Inni kun keessumaa gaa 2022 waxabajjii 27 kan mootummaan naannoo Oromiyaadhaa fi mootummaan naannoo Amaaraa wal ta'anii akkuma kaaba biyyattiitti abuutiin waliin dhabamsiisne Oromiyaa keessatti qaamota hidhatanii jiran waliin dhabamsiisuuf waliin hojjenna jedhanii tumsa dinagdeellee walii kennan. Sana hordofee ji'a onkoloolessa 2 bakka addaa Alii jedhamutti nama 193tu wareegame. Iciitiin wareegamu kana xaxaa ture. Har'as qorannoo barbaada. Kan wareegame kun kan miidhame kun garuu ijoollee godina kana keessa jiran walakkaan isaanii Wallagga Bahaa Jiddarra gubbaarraatii bakka Alii jedhamu qonna darabaa ijoollee warguurtee hojii dhabdoota ta'anii lafa qullaa jiru irratti gurmaa'anii tiraaktarii qabatanii deemanii qotatanii jiraatan. Kana keessatti aan ofiiku jaadaadaa kootii Dachaasaa jedhamu ijoollee adaadoo tokkoof ijoollee wasiillanii achi keessatti dhabee jira. Namni 193 kun kan inni du'e garuu dantaa gurguddaa lamatu jira. Dantaa dinagdee fi dantaan siyaasaa bakka kanatti wal qixee dhufee jechuudha. Qaamonni Oromoo keessa ta'anii qaama Oromoo ta'anii siyaasa isaanii ittiin tifkachuuf qaama kana yeroo sanatti tumsa godhan. Sadarkaa naannootti naannoo Amaaraattu biiroo yookaan beekamtii naannoo sanaadhaan iyyuu humni kun maqaan amma anaaf shororkeessaadha namni uummatatti argeetu godhee uummata siivilii miidhu kuni shororkeessaa kana yeroo sanatti qaama mootummaa ta'ee ol lolee asis lole. Tumsa argatan kanarra dhaabbatanii immoo maal godhan
bakka wiirtuu dinagdee dhalattooti naannoo waa ni argatu jedhaman abbootii qabeenyaa adda addaa dhaqatanii qaama kanaa yeroo itti goggodhatanii keessuma keessa dhumaatiin gaafa onkoloolessa 2,2022 onkoloolessa 2-3 toora sana 2022 aliitti raawwate ijoollee hojii guyyaa hojjettu baddaarraati gara sanatti deemte. Ijoollee gurmooftee lafa yeroo jijjiirama dhufe sana jedhamu lafa qonnaa argatte sadarkaa hanga Oromiyaatti illee walii mataa turan lafa sana keessatti nama 193. Kana keessatti qoodi caasaa mootummaa yeroo sana baatee uummata kan miidhe akkuma jiru kan oolchuudhaaf tattaafates ni jira. Isa kanaaf kabaja qabna. Garuu warri miidhan dinagdee kana qooddachuu keessatti siyaasa boqqolloo jiraachi. Boqqolloon bal'inaanii waan oomishamu. Siyaasa boobee jira yookaan mishingaa. Mishingaan achitti sirnaan oomishamu. Akkuma kana saalixii jira. Siyaasota kana hunduma isaa walga'ee siyaasa dinagdee jennee isa kanaaf immoo qaamoti dinagdee sanarraa fedhii qaban dantaa addaa qaban buqqaasan. Ijoolleen kun isheen jala dhaabbatte hin miidhamte isheen hafte immoo bakka biraa hangar guuteen gama keessa ganda Duwwaashan jedhamu jira. Achi dhaqanii qubsiisan. Lafa waan baafne boombee tokkorra taa'an. Lafa sana garuu investimentiif kennamee jira har'as. Hidhati isaa asiitii siyaasa irra keessa. Siyaasa keessatti immoo dinagdee. Isa kana irratti immoo saamicha lafaa. Eenyummaa Oromoo illee dabalate. Eenyummaan Oromoon har'a achi jiru ilmaan Maccaa. Irra jireessi Jaawii. Isaan kun Jaawii yookaan Macca yookaan akkuma caaseffama sirna kanaatti Wallagga Bahaa yookaan inni sun hafee Bizaamoo jedhanitti akka moggaasuutti kan geessisa kana jechuudha. Dhumaatiin dheengadda qaqqabe egaa. Dhumaatii Kiiramuutti qaqqabaa ture. Dhumaatii Amuruutti yoo xiqqaate Amuru Agamsaa Jaartee Jidda keessumaa Dooroo Borraa Alii Haroo Ayyaanaa keessumaa ganda daannisa jedhamu investimentii jiru. Isaan kana hordofee yeroo meeqa yeroo 6 lakkoobsaadha kan uummati keenya baqate. Yeroo 6 gurguddaadha. Wal duukaa miti irraa jala gara tokkoon yoo inni tokko buqqa'e inni tokko immoo deebi'ee gara tokkoon inni tokko yeroo tokko bal'inaan kan uummati keenya buqqa'e bakka ittillee mataa qabatu dhabee man barumsaa giddaa wiirtuu leenjii fi tekniikaaf ogummaa gaarii achi keessatti hagam akka uummati keenya rakkate. Kana keessatti dhibee busaa dhibeewwan adda addaaf immoo uummati kun buqqa'e achi keessatti saaxilamee rakkataa ture. Kana hunda kan godhe tokko dantaa daangaa darbee qaamota siyaasaa qaban. Lammaffaa immoo waliin hojjennaan sun jalqaba waliin haa hojjetan malee maaleessaa booddee yoomee dhufanii waliin hojjetaniiru. Gargar diigaman malee dantaa waloof yeroo itti immoo qaamonni kun inni tokko keessaa bahee dhaqee itti dabalamee goolama uummata keenyaa lubbuu gaagaama dabalatee jira. Waan nama ajaa'ibu caasonni qaamoti kun uummata keenya keessaa nyaatee dhugee jiraatee rakkatee akka kanaatti dhufe siin jedhee siif himeera. Waan guddaa nama gaddisiisu garuu achi keessa taa'ee eenyu maal akka hojjetu tuu beeku eenyu maal akka ta'e tuu beeku aantummaa dhabuu qaamolee mootummaa nama gaddisiisaa jechuudha. Keessattuu wanni biyyoolessaa warra kee jiran jechuudha. Waraanni biyyoolessaa kan jiran jechuudha. Har'a ijoolleen namootni sadarkaa adda addaatti milishaa ta'uudhaan farra riphee lolaa jedhamuudhaan qaamolee adda addaa nageenyaa achi keessa jiran gatii isaa baasaa oolan uummata kana oolchuuf kabaja qabnaaf. Kabaja qabnaaf har'allee. Kaleessas kabaja qabnaaf. Hanga isaan uummata isaanii ittisuuf Oromoof Oromiyaa ittisuuf kan dhaabbate hundayyuu inni goota. Kabaja qabnaaf. Kana keessatti namoota maqaa kaasuu yoo barbaachise poolisiin
giddaa ayyaanaa kan ture namni Kaffaalee Gammadaa jedhamu danqaa kana keessatti aantummaa uummataa waan agarsiisee farra manadhaa jiraa dhageenya. Hawaasarraan dhaga'e maatiirra akka dhalataa achitti. Kun hundumti isaa xaxaansaa isa jalqaba ganama taa'e kanaan. Dheengadda wanti ta'e addatti akka ilaalluu fi isa dura bakkoota kanan daangaa isaa siif hime. Kaabaan naannoo Amaaraa jira. Gara lixaan immoo naannoo Beenishaangul Gumuz jira. Taphni taphatamu kuni xaxaadha. Sarara keessaa isaa osoo namni qorannoo hedduu kan barbaadu jira. Qorannoo hedduu bal'aa kan barbaadu. Isa kana warri saayinsii isaattis karaa adda addaa qorannoo isaa yeroo keessa qoratamuudha qaba. Kun banaa ta'uu qaba. Qaama kamiifuu nageenya uummataa fiduuf, nageenya waaraa fiduuf banaa ta'uudha qaba. Ammatti kana sana jennee waan murteessinee murtiirra geenyee murtiirra keenyu hin qabnu. Qorannoo fi odeeffannoo yeroo adda addaatti dhufu garuu akka nama achitti tokko achitti bara darbee kana yoo akkuma nama achitti qaamaan illee keessa deemee ilaalee lafa isaa nama isaa argee jireenya barbadaa'ee mana banamee karaatti hafe argetti cimdooti jettu mormuu mini falmuu mini humna isaatu haalli isaa mijateennaan hidhatanii dhaqanii yoo lolan cubbuun qabu. Lubbuun tokko namuma tokkoof tokkuma isheenis hin ooltus wanni hin jettu. Amma sochii naannoo sanaa. Sochii naannoo sanaa gaafa filannoo jalbultii filannoo nuti naannoo sanatti dorgomuufan illee ture. Hooggana waraana guddaa akka biyya kanaatti guddaa jedhamu bakka ganda dhagaa jigii bakka dichoo jedhamu gaara dichoo jedhamu keessatti miidhamuu miidiyaalee adda addaarraa dhageenya. Hanga ammaatti waraanota 2000 fi waraana kaabaattis haa ta'u waraanota bakka adda addaatti geggeeffame keessa Birgaadeer Jeneraalii immoo du'eera jedhamee odeessa. An akka kootti akka nama siyaasa biyya kanaa itti dhiyeenyaan hordofuutti dhaga'ee hin beeku. Achumatti an dhaga'e. Hagama akka siyaasisaa wal xaxaa, hagama akka humnoota achi jiran wal dura dhaabbatan, hagama akka isaan wal keessaa harka qaban agarsiistuudha kun. Tarkaanfiin sana booda fudhatame akkami? Tarkaanfiin tokko uummata baraaruu fudhatame. Anamma aangoo siyaasaadhaan jiru. Tarkaanfiin uummata baraaruuf fudhatame humnooti nageenyaa naannoo keessumaa caasaan nageenya kan Oromiyaa irra jiranii ittisuuf yeroo deemanitti waa lamaan danqamaa akka turan uummati. Uummatumti ofuma isaa mataasaa boqonnaa gaafa warra akkasii dhufan argannaa. Har'a immoo isaanitti darbee warra akkasiitti darbee har'a waa jiraa jedhanii yeroo isaan sii bilbilanii jira. Bilbilaan. Hawaasuma karaa adda addaa bilbila argatu. Har'a warra akkasii dhufaniiru rakkoo majjira gaa waaqnu gargaaruudha. Buqqa'uunis gaafuma sanarra miidhamuunis gaafuma sana raawwata. Isa kana tarkaanfiin sirnaa fudhachuu dhabuun tokko qaamoleen mootummaa yeroodhaa yerootti dagachuutu jira. Haala hamaa kana keessatti maqaa araaraan dagachuu jira. Deebi'ee immoo sirrateera jedhanii dagachuunis jiraachuu maluu danda'a. Dagachuun kun caasaa mootummaa dabalatee hawaasa siivilii dabalatee fakkeenyaaf namni konkolaataa duukaa akka sanaatti gubate kun kan bulchaan kan biiroo ispoortii waajjira ispoortii hooggana jedhamu kun qaama mootummaadha, caasaa mootummaadha. Hawaasa sana gargaara. Siyaasisaa an barbaada haa ta'u lubbuun jiraachuu qaba. Wabii mirga lubbuun jiraachuu isaa eegsisuu danda'uudha qaba. So sana hordofee tarkaanfiin sirnaa jabaa qaama kanarratti fudhatamuu hanqachuun dheengadda guyyoota darban kana jechuudha. An ragaa qulqulluu maqaa namaa hanga ammaatti anin dhaga'eef adda baafadhe nama 19 qaba. Qaamnillee hanga kanaan qaba. Taateessa naannoo gidduu kana jechuun gaafa 17 darbe kana keessa jechuudha.
guyyaa isaa sirreeffachuu dandeenya. Torbee darbanii taateen ta'e kan nama 19. Tokko akkamittiin daandii sanarra uummati deemasa jedhu. Uummati yoo daandii sanarra qaamni nageenyaa ni malchiisu ta'e ni malu. Kana jechuun kiiloomeetirii 112 magaalaa Naqqamteedhaati magaalli Giddaa. Sana yoo darbee Kiiramuun sanaa olii. Sana yoo darbee Haroo Limmuuf Galiilaan sanaa olii. Aanota naannoo 5 sana jiran. Achi immoo gara gamaadhaan immoo Abee Dongoro, Botoroo Booraa, Daabbisii kun hawaasi ol bahee hanga dhaqee Cirattii fi Gubbaa dhaqee bowwaa sana keessa bahee gubbaatti bahee hanga Hagamsaa fi Jaardagaatti wanti jiru yeroodhaa yerootti golgaa dugda duubatti miidhamaa bahe uummati kun. Amma reefuu irraa dubbatame malee golgaa duubatti qabdii kenname kan jedhamuufis qabdii kenname uummati sun kan jenne ani jedheefis sanaaf. Golgaa duubatti jechuun maggaarajaa duubatti jechuu kooti. Hindua hin buqqaa walii ho'uu walii qaqqabu jalqaba kan walii ho'uuf qaqqabuu qabu qaamolee mootummaadha. Achi booda hawaasi bal'aa wal ta'ee wal gargaaree qaamolee Oromoon qabu akka waliigalaatti kan hawaasummaa irratti hojjetu kan gargaarsa irratti hojjetullee yeroodhaa yerootti waa haa jedhu malee hanga barbaachisumu rakkoon qeesanaa hanga barbaachisumu waltajjiin arganne. Akka inni waltajjiin arganne kan godhe immoo shiroota kana. Danqaa dinagdeef jecha qaamoleen hidhatan amaaruma achuma kaleessa uummati qubsiise kana hidhate malee daangaa ce'ee kan dhufe miti. Kan kana hidhannoo jalqaba hidhachiisan immoo caasaa isicha Oromiyaa haala jirutu quba wal qabeenya isaanii sagantaa siyaasa tokkoon akeeka tokkoon harka wal qabatanii socho'an. Amma sochiin dheengaddaa kana gamma erga akkasitti ibsite fedhiin hidhattoota faannoo kun naannoo sana keessatti sochii bifa sanaan bifa hidhannoodhaan bifa adda addaatiin sochii bal'aa taasisan kuni maalidha fedhiin isaanii akkamitti hubattati? Fedhii gurguddaa lama qaba. Yoo guddisneedha. Haalaan maalidha kan seenaa bal'aa kaasee. Seenaa bal'aa isaa jirraan haga kanaa kaasne. Fedhii isaan qaban naannoo sana Oromiyaa irraa kutachuudha. Sana qofamni maqaa itti moggaasaniiru. Hanga eessaatti fedhiin isaanii hangasii hanga Gindabaratiif hanga Jalduutti dhufa. Hanga Noonnootti dhufa. Noonnoottis uummati keenya miidhameera. Miidhamaa bahe 2021, 2022, 2023, kunoo ammallee sadii bara darbe kana keessallee jechuudha. Fedhiin isaanii lafa Oromoo fudhachuudha. Lafa Oromoo fudhachuuf immoo gandootaaf aanawwan adda baafatanii mana marii bakka bu'ootaaf yookaan mana marii federeeshiniif dhiyeeffatan qabu. Har'a miti kun 2005 filannoo 2005 hordofee magaalaan garguutee godina addaa godhanna jedhanii gaafa kaan yeroo sana pirezidaantiin yeroo sana naannoo Oromiyaa irra jiru obbo Baadulaadha. Magaalaan garguutee dhufee innumaanu afaan Oromoo dubbatee galee jedhamee isarratti illee hiriira nagaa petiishinii funaanamee yeroo itti gaggeeffame ture. Har'as immoo qaamuma sanaatu daangaa Oromoo fi biyya Oromiyaa, biyya Oromoo, qabeenya Oromoo fudhachuudha. Isa kanaaf immoo tokkoof tokko faannoon Oromiyaa haala jirus faannoon Oromiyaa dhalataa Amaaraa ta'e kan faannoo of jedhee Oromoo keessa jirus daangaa Oromoo kana cabsuudhaaf karaa sana deebi'ee tattaaffiiwwan amma hammaatti taasise kun kan raawwataa bahe. Ammas waraanni naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru dirree waraanaa yoo naannoo sana ta'eef yoo danda'an as ceesisanii dirree sanas ceesisanii yoo danda'an dirree sana irratti immoo waraanni gaggeeffamee kan isaanii godhachuudha. Inni kun waraana waa lamaa jedhe kan siyaasaaf kan dinagdee jira. Kan siyaasaa keessattis akkuma qaamoleen mootummaa karaa tokkos karaa biraas qooda isaanii argaa turre kana kan siyaasaa keessatti immoo kan dinagdee keessatti immoo
Dhalattootumti naannooyyuu dinagdee wayirraa qooddachuuf yeroo isaan achi keessatti jiran uummanni ni gunguma. Gungumuu miti. Gungumuu qofaan hin dhiifne uummati hiriira nagaallee ba'e. Naannoo sana keessa dhalattooti naannoo sana yoo uummanni sun jiraatedha kan isaan qabeenya naannoo sanaa tikfachuu danda'an, turfachuu danda'an, bulfachuu danda'an. Oromoon jiraate sanu. Orma duukaa hidhattee dinagdeef jettee abbaa qabeenyaa ta'uuf sochiiti gootu. Abbaan kee haati kee harmeen kee akka akileen kee hin jiran taanaan boor lafa inni har'a lafa keessi harkatti utuuti wajjin nyaattu utuuti wajjirraan qotattu innichi akkasiin jedhe kuni maqaa sitti moggaase kuni siinuu ajjeesuuf duubatti hin jedhuun jedhaan isaan kanaan. Inni dheengaddaas yoo ta'e shira tiyoorii yookaan immoo yaadaddimaa shira siyaasaadhaan ilaaluun barbaachisu dirreerra waan jiru haasona. Humni torbanoota 3 darbaniif magaala giddaatti karaa adda addaa uummati wal keessa deemuu dhabee mana yaalaa dhaquu hanqatee keessumaa rifeer ta'anii lamma maanguddoonni akka sanaatti miidhaman ogeettiin fayyaa akka sanaatti miidhamte yaalaan ga'aa jiddaa dhibuun gara naqqamtee deemuu irratti miti. Yaalaa dhabanii immoo kan mana keessatti du'an yookaan immoo magaaluma sana keessatti du'an manni nutti taa'imu jireenya hawaasichaa nutti taa'imu. Kana keessatti qoodi kee guddaadha abbaan qabeenyaa jara kana waliin hojjettuun jedhaan. Hidhattee lolleef malee uummata keenya ajjeesaa jirtaatu. Dinagdee isaa harkaa baaftee lafa isaa harkaa baaftee boor immoo ofuma kee lubbuu kee of harkaa baaftaan jedhaan. Amma dhimma kanarratti abbootiin qabeenyaa garee kana wajjin hariiroo uummatanii sababii ta'an jiru dhalattoonni naannoo sanaa jechuudha. Inni kun qorannoo yakkaa barbaada. Annama siyaasaati. Mootummaan jira. Kan kanarra qoratee bira ga'uu danda'uuf beeku. Odeeffannoon kun garuu kan gaafa Aliisiin jedhe. Akkamittiin ijoolleen gurmooftee dinagdeedhaa gadaaf dhaabbachuuf isheen kaan fuudhuuf isheen kaan immoo maatii bulchuuf bobbaate suni achi akka isheen buqqaatuuf kan godhe lafti sun eenyuuf kennamee jira. Anarra eenyuuf akka inni kennamee jiru hin beeku garuu investimentii jirarra jedhama. Cabbii fudhachuu dandeenya. Cabbii jechuun magaalaa Jiddaa baatee gara Qoqqoffeetti dheengadda torbanootuma dabarsine kana keessa uummati keenya bifa nama ajaa'ibuun qee dhalate keessatti qullaa dhaabatee reebamee ajjeefame. Maalti ta'e? Qoqqoffee irraa baatee cabbii hidhattee yookaan baddeessaa bakka jedhamu qochisiifachuuf hojii guyyaa hojjechiifachuuf investorooti baay'een jiru. Tola sabadhaasa jechuun narraan eegamu. Himachuus miti kun rakkoo jiraafidha. Hojii guyyaa hojjechiifachuuf namanni fide sun waliin qotachuuf namanni qixxee gale sun naa eegnaayitti si jedhee namanni kaa'e sun hidhatee uummata keenya miidhaa jira. Isaafuu wabii hin qabu ofiifuu namoota akkasii. Kana keessatti Qoqqoffeen dheengadda akka sanaatti miidhame kun agamsa akka sanaatti miidhame kun jaartee jaardagaan akka sanaatti miidhame jidda akka sanaatti miidhame lafoota sana keessa sochii dinagdeedhaaf dhalattootii naannoo sanaa gaafa godhan investimentiif haa ta'u qonnaaf haa ta'u waan biraaf hojiiwwan dinagdee hojiirraa wal qabatanii hojjetan kamuu gaafa hojjetan humna jara kanaatti gaafa dhimma bahan sochii jarri kun uummata keenya irratti godhan inuma quba qabu. Tarii immoo hin beeknu isaanuu deeggaruu danda'u ta'a. Ragaa waan ittiin piruuf goonu qabu. Qorannoo yakkaa kana immoo kana harkaa qabuuf kan gochuudhaa danda'u mootummaadha.
kun biyyoota adda addaa keessatti wantoota ta'an keessaati. Yeroo bakka goolamniif jeeqamsi siyaasaa jiru albuuda duukaa wal qabatee kan Faransaay hin jiru. Faransaay kan isheen Koongootti goolama adda addaa hidhattoota adda addaa itti uumtee lafa Koongoo san akka sanaatti sababa albuudaati. Sababa qabeenyaati. Har'as goolamni Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa irra jiru dantaan siyaasaa akkuma jirutti ta'e dantaan siyaasaa guddaan akka jirutti ta'e dantaan dinagdee guddaas jira. Dhalattoota achiin qofa miti. Fiinxaleeyyii kanaanis. Qaamota qooda dinagdee wal gargar qoodatan baay'ee jira jedhama. Isa kana hawaasatu beeka. Kana gabbu'anii qorannoo bal'aa barbaada. Garuu rakkoon kun rakkoo uummata keenyaa daran ammeesseera. Lubbuun bahee galuu dhabe uummati keenyaa. Qaama ittiin ajjeefame akkamitti akka ajjeefame iyyuu rakkoo ta'e. Har'a utuun interviyuu kanatti hin dhufiin dura ijoollee namoota gaafa sana Tullu Leencaatti Maqalammeessaa fi Bishaan Gonfaa itti karaatti deebi'an hojirraan haasa'an ture. Bakkoota maqaa dha'u kana namumti akka quba qabaatuufi malee bakkoota kana irra deddeebi'ee akka namni baruuf akka dhugaan bakkoota itti daddabaa jiru arguufidha kan inni irra deddeebi'ee bakkoota tokko tokkoon waamaa jiru malee kanaa olii qeeqeessa keessa deemee miti. Kanaa olii wantoonni qeeqeessa keessatti socho'anii uummata miidhaa oolan. Ijoolleen maal jedhan? Namooti kun makiinaan Haroo Limmuu keessaa ba'e Galiilaa irraas nama dabalatee Ayisuuzuu qixqixii jedhan kana fi kan giddaa ba'eeyyuu lama namni ammaatti hin beekamne ni jiraami. Achi buuteen isaa kan dhabe. Keessumaa yeroo waraanni jalqabu konkolaataa jala ciisaa warri jedhaman maatiin maqaa isaanii maxxansiinaa jedha sooshaal miidiyaa irraa. Garuu immoo gaafa bilbilan birrii galchaa jedhamanii gaafatamaa jiru. Kana keessatti qaamoleen nageenyaa deemanii gatii kaffalaa jiran jiru. Aantummaa isaanii wantummaa uummataa agarsiisanii ijoolleen achitti gatii kaffalan kunillee gatii isaanii gatii dhabsiisuudha. Kun hundumtuu akka itti hin fufne garuu tokko olola sobaa facaasuutu dhaabbate.